har'a nafxanyaan isa har'a nu ajjeesaa jirtu dhiifteetu diina keenya isa kaleessaatiinitu diinni keessan abaluu jettee quba qabaa jirti. Qalbeeffadhaa laa dubbii kana. Diinni isaan ta'uun hafeetu diinni ijoollee daa'ima achi galagalaa jedhee ija keenya duratti ganda keenya keessatti isa rashanu ta'uun hafeetu warra biyya isaanii eeggachuudhaaf lola keessa gale TPLFidha diinni keessanii jetteetu hojjete. Eenyutu OPDO'n kaleessaa biltsiginnaan har'aa jechuudha. OPDO'numa isa. Kanaafi diinni Oromoodhaa la. Kaleessas diinni Oromoo OPDO'dha. Har'as diinni Oromoo OPDO'dha. Nafxanyaadha har'ammoo nafxanyummaatti jijjiiramteetti. Sirna nafxanyaati jechuudha diinni Oromoo. Isa kana akka hayyoonni Oromoo biyya keessaa afaan baafatanii hin dubbannee fi yakkadhaa jedhaa jiru laamu. Maalootu yoo Tigraay lolli Tigraay lolamaa jiru kun sirriidha jabaadhaan hun jettanii yoo harka nu rukutuu baattan yoo faallaa keenya dhaabbattu ta'e yakkadha kuni jedhaa jiru. Waca uumame yaadadhu tasfaayi gaafa KFO'n ibsa baase. KFO'n waanuma kanaan dura jedhe malee waan haaraan finne. Wanti inni kanaan dura jedhe ammas walitti deebi'amee dubbatamuudha qaba. Dirree lolaatti rakkoon siyaasaa hiikamu hin jiru. Kanaan qabaniitu hayyoota Oromoollee akka isaan hin dubbanne, hooggantoonni Oromoo hammi hafanillee akka hin dubbanneef yakkadhaa jedhaa jiru. Kanaafanii keessa deebinee wal yaadachiisuu qabna. Diinni keenya har'aadha nafxanyaa Abiy mataatti ta'e. Isa kana wal yaadachiisuun barbaachisaadha. Maaliif faallaa kanaatu hojii baay'eetu hojjetamaara waan ta'eef wal yaadachiisuutu gaarii. Kanaaf diina keenya erga barree immoo akka sila Profeesar Isqeel jedhee diinni keenya maal akka inni qabuu fi maal akka inni hin qabne ilaallee lafa laafaa isaarraa rukuttee cabsitaa jechuudha. Lafa laafaa inni qabu sanarra rukuttee cabsita waan qabdu. Tokkoffaa lolli amma baname lola yeroo dheeraati malee lola yeroo gabaabaa miti. Kana eenyuyyuu shakkuun irra hin jiru. Guyyaa 11ffaa keessa jirra har'a amma biyya keenyaati. Sa'aatii muraasa booddee guyyaan hin jijjiirama guyyaa 12ffaa keessa jirra jechuudha. Waraanni erga jalqabame. Guyyaa muraasatti lola dhumu miti yeroo inni itti dhumus hin beekamu lola yeroo dheeraati lolli kun. Kana mataatti qabachuun barbaachisaadha. Tokko meeshaa tokkittiin Itoophiyaan qaba jedhaa turte raayyaa ittisa biyyaati. Raayyaan ittisa biyyaa cabeera amma. Bakka lamatti cabe.